Ohoy, 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 ohoy. Ohoy, 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 ohoy. Amma dhagahi dhaggeeffadhu guurii gurraa fudhadhu seenaa sooressa jaarraa abbaa gadaa baradhu moominaa eeboo rabbiin leencaan badhaase sooressa jaarraa abbaa gadaati deeyse Ibraahim Hamidoo abbaan sooressa jaarraa guutummaa isaanii dhaalchise hundee biroo shaxaarraa يجل جرب بقدا يومو قلمانكي اوهوي 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 بابا ينجرا بري بروشتاتي عبدي بروشتا اخاخ يوساتي شاني لنجا جران خسانيتي لفي مرتي قوتو جلن قولولاتي اوهوي 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 برويه برويه برو بابري سويه galgalo ba galgalo galgalinaan dubbate buruna mariyate rorro diina millate an oromoo saba kootii garraan garaan hammaate tan oromoo saba kootii garraan garaan hammaate lolee lolchiisuudhaaf kunoo addaa du'aa filate Sooressa jaarraan dhala Oromooti umrii isaa guutuudha kanneen qabsootti satoon jiraachuuf akka nam tokkooti beeki falmaaf galii dakkalatti Sooressa jaarraan saba isaatii jedhee umrii isaa guutuu qabsoo rakkaa ga'ee imaana abbaan keenya asiin gahee bakkaan gayuuf teenya yoo rabbiin jedhee Sona bektaa urri gaafa gannaa aduu akkanamtu tangannaa fi bonaa ifannoo tammadii halkanii fi guyyaa lafaan qaxxaamuree gaara fi allayyaa hambuuree qabsoo isi gaafa qoollee halloolii lolchiisa hin jiru jarraa malee hambuuree qabsoo isi gaafa qoollee halloolii lolchiisa hin jiru jarraa malee haqa Oromootaa qalee dinni dhoysee murtaadhaa fi qabsoon idirratti baasee qaanqee bilisummaa jalqaba qabsiisee seenaan irraanfatamne qalee galmeessee turree walabummaa dhiiga tattaraaree dhaloota qubeetiif lafa kaa'ee taree bilisummaa dhiiga tattaraaree dhaloota qubeetiif lafa kaa'ee taree jaarraan dhiira dhiirarraati jaarraan goota gootarraati jaarraan goota murtii guutoo jaarraan abbootiin isaa jaarraan lafeen calii calanqoo jaarraan goota
goota murtii guutan jarran qabsoon kuma baasu jarran nutti iyyatan jarran dhiira dhiirarraati jarran goota raati jarran goota murtii guutan jarran abbootiin isaa jarran 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 Sooresi jarran Oromooti umrii isaa guutuudha kanneen qabsooti satoon jiraachuuf akka nam tokkooti beekii falmaa galii daggalatti sooresi jarran saba isaatii jedhee umrii isaa guutuu qabsoo raggaagee imaana abbaan keenya asiin gahee bakkaan gayuuf teenya yoo rabbiin jedhee nugusa keenya yaa jarra abbaa gadaa qabsoonati goote tan namaatiin addaa jalaan gocha dhiirratti si dhabna siidaa haqa lakkaawwameen dhumne nurraa qabda jannata alfirdoosinaa si qananiisu nuufis akka keetii bakka haanu buusu rabbii jannataanaa si qananiisu nuufis akka keetii bakka haanu buusu qabeenya barbaadaaf miiqaan qabsooytee sooressa taanaanuu itti moggaafamtee roorroo saba keetiitiif daggala seentee hidda micciirrattee dhagaa boraafattee haqaa fi qabsooytee haqa wareegamtee sabni kee tanaaf hunda ganne seenaatee oromootaaf jetteetti gartee daadarkaa kana nama dhiisii rabbiin ni araga jarran jarra hoya jarra jarran yaa abbayyeessa jarran seenaa kee bareeddu jarran santu nu bonsa jarran ati shahideedha jarran haqa keerratti goote jarran jannata firdoosi jarran qubsumti tante jarran jarra hoya jarra yaa abbayyeessa jarran seenaa kee bareeddu jarran santu nu bonsa jarran